Ibsa tattamaa mana maree amantaalee Oromoo idil-addunyaarraatii kenname. Manni maree amantaalee Oromoo idil-addunyaa yookaanis immoo Global Oromoo Interface Council haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee walgahii ariifachiisaa guraandhala 8 bara 2021 geggeesseen murtii asii gadii kana dabarsee jira. Tokkoffaa yeroo ammaa hidhamtootni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booran, obbo Shamsadiin Xahaa akkasumas immoo hooggantootni KFO FBO kan hafanis lagannaa nyaataa guyyaa 12 keessa jiru. Hidhamtootni hoogganootni dhaabbotii Oromoo kun kan lagannaa nyaataa gaggeessan miidhamni saba isaanii irra gahaa jiru kun waan isaan gaddisiisuu bira darbee sammuu isaanii fudhachuu dideef lubbuu isaanii takkittii qaban dabarsanii kennuuf murtii lagannaa nyaataa murteeffatan. Manni maree amantaalee Oromoo idil-addunyaa murtii isaanii kanaaf iddoo guddaa kan kennuuf isaan kabaju ta'uusaa ibsuudhaan gootota qabsaa'ota Oromoo kana garuu sabni Oromoo boriifis waan abdii guddaa irraa qabuuf lubbuun isaanii akka hin gaagaamne akka nyaata nyaataniif wal'aansa argachuufis hayyamamu akka ta'aniif yaamicha abbummaa dabarsinaaf. Kunillee akka hayyoota amantii dhugaan keessan dhagahamneera jenna. Lubbuu keessan immoo saba keessaniif nuuf bulfadhaa jennee yaamicha dhiyeessina. Maatii abokaatootiif hakiimotni hidhamtoota kanaas dhaamsa keenya kana akka biraan nuuf gahan yaamicha ariifachiisaa dhiyeessina. Lammaffaa hoogganootniif hayyoonni amantaalee Oromoo kan biyya keessa jiran abbootii gadaa Oromoonni dhageettii qaban maanguddootiin Oromoo yeroo cinqii kanatti saba keenya bira akka dhaabbataniif mana hidhaa dhaquudhaanis nyaata nyaachisuudhaan lubbuu gootota kanaa akka baraartan kabajaan isin gaafanna. Dabalataanis yeroo rakkoo kana gama uummata keenyaa akka gortan yaamicha isiniif dhiyeessina. Sadaffaa hawaasni Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jirtan marti gootni qabsaa'otni Oromoo kunneen kan lubbuu ofii takkitti dabarsanii kennaa jiran nuuf saba ofiitiif jedhanii waan ta'eef dhaamsa isaanii kanaaf iddoo guddaa kennitanii ka'uudhaan qabsaa'ota kanaaf akkasumas immoo saba Oromoo rakkoo keessa jiru baraaruuf rakkoon Oromoo akka furmaata argatuuf bakka jirtan hundatti sagalee tokkoon sagalee keessan akka dhageessiftan yaamicha isiniif dhiyeessina. Afraffaa uummanni Oromoo guutuun addunyaarraa bakka adda addaa jirtan haalli yeroo ammaa Oromoof Oromiyaa keessa jiru yeroo kamuu caalaa yaaddessaa waan ta'eef harka wal qabachuudhaan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuudhaan nageenya biyya keenyaa, mirga saba keenyaa, bilisummaa biyya keenyaatiif akka sagalee taatan yaamicha isiniif dhiyeessina. Mana maree amantaalee Oromoo idil-addunyaa.